Ashama harka fuune akkam jirtu hordoftoota Orni Miidiyaa kun qophii addaa Booranaa Habaraar jedhu irratti dhalattoota naannaa Booranaa ta'an qabadhee isinii dhiyaadhee jira. Qopheessee kan isin biraan ga'u ana Ayyaantu Taayyee fi ogeessi kaameraa keenyaa Baayisaa Turaa na waliin jira. Amma xumura qophii keenyaatti nu faana tura. Ayyee gamanumaan keessumoota keenya wajjiniin wal simbarsiisa. Keessumoonni koo eenyu akka ta'an isaanirraa kan nageenyu ta'a. Ayyee baga nagaan dhufte. Baga nagaan dhufte. Maqaan kiyyaa Jaatanii Bonayyaa jedhama. Marroo gara qoomii Orni Miidiyaa kanaan nu dhiyeessitanii fi galata argadhaa sanidha. Maqaan kiyyaalleen Dambii Kanaan jedhanii Malo Orni Miidiyaa sanirraa nu dhiyeessitanii fi galatooma. Thank you. Maganki kana gollicha jedhama. I want to thank Orni Miidiyaa kan galateeffadhaa qophii nu dhiyeessu keessaniif galatooma. Ayyee ulfaadhaa galatooma beellama keenya kabajjanii gara istuudiyoo Orni Miidiyaa dhuftanii yaada nuyruu keessaniif maqaa dhaabbata miidiyaa keenyaan galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Egaa beelli beellaman qabdu. Ongeen kun uummata Booranaa rukutuu erga eegalee waggoota 5 adeemsisee jira. Waggaa 5 keessatti bulchaan mootummaa naannoo Oromiyaas ta'u kan godina Booranaas ta'u uummata kana balaa kanarraa oolchuudhaaf mootummaan maal godhee ammas maal gochuutti jira kanarratti ibsa bal'aa akka ta'an laattu barbaada. Tarkaanfii warri biyyi bulchanii maanii jetti gaafin teessanii guddatansaa. Ongee agas geettu Kayoohaan marroo roobishan hafe walgula ganni lamaa fi ageetti sadi cuftiin iyyuu oduun. Diqum tokko akkan coccopxee aadaa coccophu malee akkasumatti haftee tarkaanfii warri game biyyi bulchuu fudhate akka malee diqqoo. Maan jennaani nami dargaggeessaa nami haima takkan cacallimneegii roobishan sun cufa yookaan ammoo akka malee siin sadarkaa hamar geette 2021-2023 kan keessa nami diqqaan yookaan kaayimii dargaggeessi biyyi suni hin callimne guyyaa cufanum dubbata. Haa ta'uuti malee warri biyyi bulchu tarkaanfii akkam fudhatees jedhu tarkaanfiin isaan fudhatanii kan jedhanii himuu waan ulfaate jechuun ooman fudhannee jechuu dandeenya jechuudha. Akkas jechuun gaaf lubbuun nam suni baasu sooshaal miidiyaa irratti nami achi jiru sadarkaa sun jiru gandi sun jiru ollaa sun jiru dheed sun jiru reer sun jiru fakkeenyaaf dheeda mataa yaama aanaa waacillee yeroo miidiyaa hedduun gabaafame ture mormaa turanii achi keessa dabartee aanaa reeroo seente hin gabaasanii mormanii dabartee deebitee aanaa taltallee keessatti akka ilmeen namaa garaachantoota miidiyaa BBC'tti himame hubadhu wanni kunini ganna 2021 keessa jechuudha. Hin mormanii eegi kan mormanii dudduubatti karaa biyyi bulchuu kaatetam warri sila biyyi fiduu haa uummata kan dur yaa'u wanni uummata kan irraa himan yookaan gabaasii himanii haalumatti heejjiruuni faalla. Guyyaa taltalleetti nami garaachaan du'ee sooshaal miidiyaa irraa fi jiraattootii yookaan dargaggootillee nami achi jiru waa'ee kan himu miidiyaan biyyattiitii fi finni biyyattii gabaas dhibii badhaafamaa oolan. Gabaasa akka roobni jirutti jechuudha. Fakkeenyaaf waan koompaawundi tante keessa mooraa kan kee keessatti atiin bishaan ganamfa fuuli jala dhiqattee ambooga wayii raafuu wayii lachiifattu isattu gabaafama. Haalli rakkinni uummata kee jiru kaan hin gabaafama. Kanaafuu waggatan sadeen keessatti horiin loonii keessumatti iyyuu loon marmaroo bidiruu dheeda booran dirree keessaa jalqaba bobba'uu jalqabanii achumaan dheedu galboo gabbu'anii achumaan gubbaa dirree tula sallanii gabbu'anii dirree tula sallanii sun cufa keessaa horiin hin dhabame horii sun seef godhuuf horii sun lubbuu isa bararuuf uumati wanni xiqqoo boon itti fata gaalaree horii sun akka looniin lubbuu bulfatuuf yookaan looniin turfatuuf jecha gurgurata. Gaalaree la doboniinuu harkaan fuudhinuu looniin harka fuudhe loon kaan ammoo liqimsa waan hin arganneef harki nama fiduu hin danda'u.
cuftin iyyuu irra obbaani bif kanaani uumati rakkinni guddaa sun keessa yoo hufu warri sirkaala yookaan warri biyyi bulchuu tarkaaffii waan suni seef godhuu fudhachuu dhiisiti dhugaa uummata sun kee jiru baasuu hin dandeenye. Dhugaa uummati sun kee jiru akka waan yoo waan sun dubbatanii cubbut taatutti hin beeknu waa'ee rakkinni suni hin dubbatanii sila rakkinni namni tolchelleeniti yoo jeneraal ilaalan jechuudha. Maalinnaani jijjiiram qilleensaa addunyaatiin wal qabata. Haa ta'uuti ammoo gabaasuu dhabuutti rakkinni namni tolchee jechuudha. Maan jennaan hojjaa sila namni giseen dhaqqabe hin dandamata. Biyyoolaa keenna naannoo qawmoolaa keenna fakkeenyaaf ta'a Oromiyaa waldaan geessanii Soomalii keessallee bifum kanaan haalli jireenya uummataa horsiise bulaallee wal qabata ka'ee ture. Ammoo sunini labsii yeroo muddamaa labsate uummati sun akka qarqaaram tolchi finni sun. Kun silatti gaafatamummaa finna Oromiyaatii fi ka godinichaa ture. Haal tokko ammoo yoom godini kunini hagi danda'u. Achi iyyuullee Oromiyaan jalaan fuudhu mootummaan naannoo Oromiyaa akkan odeeffannoo qabu marroo 10 ol. Marroo 10 oli gabaasa xiqqoo tokko sababii uummatillee iyyachi dhiyaateef iyyuu osoo fuudhee hojiitti ni kennu ture jechuudha. Haal kanaanii tarkaanfiin gamsuniin fudhatame ka uummata kan seef tolchuuf fudhatan wanti ga'aan hin turre jechuudha. Ga'aa odoontan iyyuu parsantii tokkollee deemuu hin dandeenye jechuudha. Jaatan galatoomii ibsa bal'aan ulaattee jirta. Guddaa galatoomii abbaa mootii gama keessaniin akka dargaggoo Oromoo fi dhalataa naannaa Booranaa tokkotti gama keessaniin maal gochaa jirtu? Uummata Booranaa beelaan dararamaa jiruuf isin maal gochaa jirtu? Gama keessaniin akka dargaggoo fi dhalataa Booranaa tokkotti maal yaadaa jirtu? Akkasii galatoomii arminana dhiyeessuu keetii fi duuba akkasuma namu waan dandeenyuun birmachuu yaalaa turre ammallee harkumaa qabna. Duuba wanni harka qabnullee harki namaa danda'ee nama waliin qixeessu. Akka dhalattoota Booranaatti waan harka qabnu qarqaaraanii tullee ammallee itti kadhachuu jirra. Duuba sunum keessaa karaa mootummaatiin akkisiin dubbiin tulleen dhibnuutti hin ta'an duraan akkaawuntii dhuunfaa nam sadiin banaa gareen bannee akka namitti qarqaaramu tochaa turre. Amma sun lakkisnee karaa NGO dhaabbata alchiisoo paastoraalist jedhuuni qarqaaruu jirra. Achirratti dhiyeen kan namni sooshaal miidiyaa gubbaa jiru karaa tiktokiitii fi karaa kaanillee cufaanuu arguu dandeettanii. Duuba harkaa qabna. Gargaarsi kunini gargaarsa bal'aa fedhani. Maannaan namni uummatii godin Boorana kee jiru namni beela cufti walubaan beel qaba. Rakkoon jirtu kara namkum 600 olitti maatiin haalli jajjabaa kee jirti jedhee dhiyoollee bulchiinsi godina dubbate ture. Tanaafuu waan harka qabnu qarqaaruu jirra. Ammoo qarqaarsi keessuun gahaa miti. Gahuutti hin jiru. Wanni nu dhaqqabnu akka wariinu ganti tokko lama kan yookaan aana 2-3 keessa waa fudhannee qarqaaraa turre. Karaa alchiisootiin armaan dura waan Oromoo uummata Oromootii fi dhalattooti godina waltu guurte marsa tokkoof qarqaarree turre. Suniin waan aga birrii 100 fi birrii miliyoon tokkoof 1,600 birrii suni aana lamaana xaasiitii fi aana kaalleen dilloo ganda aana dilloo 2 ganda aana xaasii 3 qarqaarreeni turre. Akkasii wanni sun wanni siin geete abbaa warraa 200,000 callaa. Duuba mallee qarqaarsa bal'aa feena. Qarqaarsi kuniin waan barbaachisaati waan ammallee atattamaan uummata sun dhaqqabu mallee beeltillee bal'aa hin qabdu. Akkasii wanni nu harka qabnu agasitti deemnee turre nu argaa turtan si'a akkasii galatooma. Hayyee galatoomii abbaa mootii ibsa bal'aan ulaattee jirta. Kaanaan gara keetti dhufaan jira. Egaa akkuma beekamu uummatni Booranaa beela keessa darbee bishaan dheebuu keessa darbee akka information isaa qabnutti lubbuu isaa tursiifachuuf fincaan gaalaa dhugaa jira. Mootummaan gama isaatiin rakkoo kana furuu irra
qamadii ekspoortii gochuudhaaf qophii xumureen jira jedhee sooshaal miidiyaa irratti dhagaa jirra. Ati akka dhalataa Booranaa fi akka dargaggeessa Oromoo tokkotti sabni tokko utuu beela'u bulchaan biyya takkaa gaafa akkana jedhu jecha kan akkamitti ilaaltaa ibsa bal'aatti nuuf kenna. Okay, galatoom gaafii kee na gaafachuudhaaf gaafiin kun fi waa'ee mootummaan qamadii ekspoort gochuu fi agarsiisa hawaasa sooshaal miidiyaa irratti deemaa jira. Akkamitti ilaalta hoggaanaan jettu kan argu politiksii mootummaan jecha kanaa yeroo mootummaan Itoophiyaa yeroo hedduu akka mootummaa pan africanism kan jedhamsu akka warraa dhibii Afrikaan furama jedhu sun Africa problem as got Africa solution kan warra jedhu sunitti amma waa'ee geemsu kan eegumsa nyaataa food security afaan faranjii kan jedhamu suni agarsiisuudhaaf yeroo hedduu tattaaffata. So gaafii warri qamadii yookaan biyya ollaa geessisan kun far from reality dhugaan fakkaatu. Maaliif jennaan capacity sun waan qaban natti hin fakkaatu. Dandeettii sun waan qaban natti hin fakkaatu. Maan jennaan nama yeroo hedduudhaaf advocacy waa'ee dhaabbata yookaan waa'ee mirga namaa sassabuu naannoo sun keessatti hojjedhu. Yeroo hedduu uummata giddeessanii qamadii ofii akka warri manaa baasee irreedhaan alatti baasanii agarsiisan. Kanaafuu ani sun akka siyaasaa lallaaftu yookaan siyaasaa gatii hin qabne ilaala. Kan biraatti namoo afaan biraatti namoo baay'ee balaaleffadha. Maaliif jennaan yeroo hedduu hoggaa uummatii akkan Booran callaan Baalee, Harargee, Gujii, Beeltii naannoo Horsiisee bulaa yookaan gammoojjii Oromiyaa keessatti deemaa jirtu bakka tokko callaa miti. Kanaafuu baay'ee balaaleffadha. Ammoo dubbii faayidaa hin qabne yookaan bu'aa hin qabne akkasitti arga. Kanaafuu dubbuma ololuma jedhee ilaala. Maaliif jennaan ilaan argee hin garre fakkeenyaaf Keenyaa qamadii ekspoort goona inni Keenyaan bahamee hin jiru. Bakka hedduu deemnee ilaalla akka qamadiin Itoophiyaa dhufte Keenyaa dhaqqabte hin dhaqqabne. Dheenna kanammoo faabrikaa warraatiif yookaan dhaabbata daabboo midhaasitu hanqinni qamadii qabnadhanii bu'aa jiran. Kanaafuu gabaabinumatti ololuma siyaasaa jedhee ilaalla. Ayyee galatoomii kanaan kuni uummatni tokko sabni tokko otoo beela'u qamadii ekspoortii gochuu jecha jedhu anillee akka intala Oromoo tokkotti nan balaaleffadha. Sababni isaa sabni tokko otoo beela'u lammiin tokko otoo beela'u lammii biraa gargaaruudhaaf fiiguun gaarii ta'e natti mul'atu. Jaataan dhumarratti gaaffii tokkoon siif dabala. Egaa akkuma beekamu Boorana baraaruudhaaf Oromoo fi dargaggeessi Oromoo maal gochuu qaba? Maal gochuutu immoo irraa eegama? Galatooma. Uummata kan baraaruuf yookaan lubbuu sana qabuuf maaliif ta'u malee wanni jettanii waan barbaachiftu. Uummati kunini am roob shan dhabee lubbuun nama bahuu jirti. Kan keessatti ammoo harki nam tokko yookaan harki xiqqaan tokko qarqaaruu uummata kana malka dabarsuu hin danda'u. Maan ennaani waan miiramin jabaafte oolaan yookaan bonii beelti itti nam xiqqaa yoo jedhu ijoollee xixiqqoo fi maanguddooni lubbuun isaanii sababa ittifachuu dadhabanii fi dabruu jirani. Fakkeenyaaf fudhan dhiyum kan dhiyoo jiitu torbaan dabre keessa jaartiin tokko aana eelwayyeetti garaachaan gaggabdee dargaggooti qa'ee jirtu fuudhanii gaafa hospitaal galchanii dhibee tokko illee hin qabdu jechuun dhibeen suniin beela. Akkas jechuun tokkottiin suniin hospitaal seenaan sagalee na dhagaamtu malee fulaan cuftanii fulaan suniin karaa guddaa gara kibbi Itoophiyaa Arba Minci deemu karaa gubbaa kanaaf argamte warri kaan ammoo karaa hirri hin jirre hedduu jira akkas jechuudha. Tanaafu uummata beelaa kana lubbuu sadaqabuuf wanni ammaan tan deemuu jira waan ga'aaniti. Fakkeenyaaf dhaabbatee alchiisoo torban tokko armaan dur dhaqqabee ture. Ammallee yaaluu jira kun qofti uumamaa hin danda'u. Kanaaf dhaabbileen Oromoo ka biyya keessa jiraniif ka biyya alaa jiranii
wal qindeessanii akka dandeettii isaatiin itti deemanii dhaqqabuu qabanii. Lammaffaa immoo Oromoon sabguddaa. Oromoon yoo akka biyya irraa ciruu baannee dhuga jirimne Oromiyaa biyyi Itoophiyaa qofa keessa miliyoon 60 ga'uu danda'a. Uummata miliyoon 60 ga'u keessa yoo Baalee ba'aa Gujii ba'aa Booranallee daballee uummati beela'ee jiru fakkeenyaaf miliyoon 10 gadi. Kan jechuun uummati miliyoon 50 kan Oromiyaa kan nyaatee buluu jiru yoo jiraate uummata kan ga'ee birdabra. Dhuga dubbachuu fi ga'ee irraa hafa. Ammoo yoo jabir hin ga'ini yoo dureessi Oromoo yoo abbaan qabeenya Oromoo harka mammaratee taa'ee uummati miliyoona akkasiitiin fi nam tokkoyyuu malka dabarsuu hin danda'amu. Kanaafuu tokko Oromoon ofiisaatiif qarqaaruu qaba. Fakkeenyaaf amma mootummaan naannoo Oromiyaa waan tokko Booranaa osoo hin qarqaarinu miidiyaa irra yoo dhageenyu mootummaan naannoo Affaar ammoo qarshii miliyoon 10 waada galee jedhamee jira. Kan jechuun silaa dubbiin Oromoon dur yoo jedhu yoo abbaan iyyatu Ormi namaa birmataa jedhanii yoo ammoo ati iyyuu hin iyyanne yoo ati sabi kan harka walii qabeettiin hin fiinne nami dhibiin hin danda'a. Kanaafuu Oromoon qabeen hin qaba. Oromoon qabeen qabsuniini wal gurmeesse agitti deemu jirullee hin jira galata qabani. Warra agamma qarqaaru jiran galata hin dhoorru. Fakkeenyaaf 2021 ani garee qarqaarsa tokko kee ture. Ijoollee wal gurmeessine akkaawuntii banne akka maallee dhaabbati hin taane gaafasi nam dhuunfaatiin banne qarqaaraa turre gaafasillee uummati Oromoo yaa birmate fuula jiru cufa. Ammoo ga'aaniti. Maan jennaani Oromiyaa kutaan qabdu sabni Oromoo ammoo kutaan qabu. Kan jechuun fakkeenyaaf Oromiyaan lixa yoo fudhanne yoo najjoo deemne yoo karaa Dambidooloo gabbu yoo atini abbaa seenaa dabartuu miisa lafti dootii qabatee horii kanatti yoo geesse ni bararuu danda'a ture. Yoo qabatee bosonni yaayyoo Ilubbaa Boora geesse horii Oromiyaa kibba Oromiyaa lixaa bona ba'uu danda'a ture. Kanaafuu egaa Oromiyaan kutaan qabaanne horiin iyyuu namaa miti sila horiin warma du'ee dhumuun qabu. Qabatanii geessuu qaban ture. Yiddu galeessi Oromiyaa yoo roob ta'e roob suni godaansisuu danda'u qaban. Sun ammoo hin taane horiin yaayyuu dhume. Kanaaf amma ammoo nama bararuu fi waan qabaniin uummati Oromoo itti deemuu qaba. Tuniin ammoo lubbuu namaa taardhaaf borii dhaqqabuuf malee furmaata yeroo dheeraa ta'uu hin dandeettu. Uummati kunini jaarraa cufa kanaan jiraachuu hin danda'u. Kadhaan jiraachuu hin danda'u qarqaarsi nam jiraachisuu hin danda'u. Kanaafuu ammaan tana Oromoo maan ta'uu qabaa yoo jenne lafti kunini kibba Oromiyaa gammoojjiin kunini gammoojjii bishaan lafirraa yookaan surface water jedhan kan hin qabu malee ground water yookaan bishaan laf jala dureetti akka malee qabdi. Sabab ani yoo jedhu kana raga malee hin jenne qorannoon yeroo ground water Boorana qoratanii dubbisee jira harkana jira anis qoradhe jira gam tokkooni bishaan akka malee qabdi. Kanaaf furmaata yeroo dheeraa uummata kanaa barbaaduu fi Oromoon ofiisaatii instituushinii ijaarratee bishaan achi baasuu qaba. Fakkeenyaaf piroojeektii bishaan Booranaa bishaan Billiqoo jedhanii kan yeroo mara baajetii itti qabamu kan African Development Banking kan World Banking beeksisa itti qaban kan ammoo qarshiin sun fuula isiin baataname hin gar maan seeta gartee qarxaasii nyaata qarxaasii kalloo amma piroojeektiin bishaan Billiqoo anaaf amma kalloo ittiin biyyoota alaa ilmatan fakkeenyaaf African Development Bank World Bank dhaabbilee gurguddoo deemtee ittiin gaafatu kalloo kana yeroo mara bishaan Booranaa baasette uummaticha immoo saayikoosaa miidhanii mataasaa xiinsammuusaa guyyaa cufaa bishaan sii baamnaa fedhanii kun akka hin taane Oromoon bishaan sun baase uummati kun long term gartee yeroo dheertuu akka jiraachuu danda'u tolchuu qaba. Uummati kun ammallee waan as keessatti hubatamu malee rakkoon kun akka dubbatamu kan akkasiin olii uummata baay'ee wagaafachuu beekuuniti. Uummata aduu akka fedhe rakkinni qabaatee iyyuu rakkinni kan jedhee dubbachuu danda'uuniti. Booran biratti yaa beela'ee jechuu hin jedhanii even ijoollee didiqqoon iyyuu akka aadasaa keessatti yaa dheebotteedhaan malee otoo siin beelfeetti qabaatte yaa beeloftee hin jedhanii. Uummati kun uummata akkas kee guddachaa dhufu waan ta'eef himachaa hin jiru. Kanaafuu
Oromooni kanallee keessa consider godhee qabate waan qabuun itti deemee kaaniin ammoo waan long termii waan yeroo dheeraa tursiisuu danda'a. Fakkeenyaaf biyyoota gammoojjii hedduu fudhachuu dandeenya. Afrikum keessumaa adoo biyyoota akka Israa'eel akka Arabaa dhiibnee Liibiyaa yoo ilaallanne lafa gammoojjiiti. Lafti sun ammoo Gadaafiin bisaan baasee fi dureetti takkin argin taate Oromiyaan ammoo bisaan agas irraa qabdi. Oromiyaan kibbaa bisaan akka malee guddoo qabdi. Kanaafuu akka jireenyi uummata kanaa akkasiin itti fufuu danda'u tolchuu qabani. Kaan ammoo mootummaan naannoo Oromiyaatiif federaalaalleeni labsii yeroo muddamaa labsuu qabaa jedhee yaadan tokko uummata kan dhaqqabuu fi maal jennaani dhaabbileen adda addaa humanitarian warri UN warri mirga namaatiif falmaa warri ilmaan nama qarqaaran akka waan kan dhagaanii dhaqanii dhaqqaban. Maaliif jennaani uummati Boorana qarqaaramuuni mirgisaati. Baay'ee waan mootummaan kun qab dhaqee guurratee nyaachuun mirga. Mirgi lubbuun jiraachuun mirgi namooma waan ta'eef jechuudha. Warri kun lubbuun jiraachuu fi qarqaaramuu qabaa jechuudha. Tanaaf wanni ani kana galata qabdan. Ayyee jaatan ibsa bal'aa nu kennitee jirta. Hedduu ulfaadhu galatoomii. Akkuma ati jettee mootummaan uummatni kun har'a gargaaramu yeroo hundumaa gargaarsa namaan jiraachuu hin danda'u. Booranni hangafa Oromoodha. Yeroo darbe sooshaal miidiyaa irratti kanan arge akkanatu beelee jiru akkanatu dheebotee jiru gaafa yooyyaa nagaa jedhan nagayya jedha uummatni Boorana. Kanaafiyyuu beelli beellaman qabdu. Uummatni Oromoo hundumti keessan uummata Booranaaf abirmannu jecha dhumarratti abbaa mooti kanaan wal harkaa fuudhuudhaan jechoota yookiin dhaamsa dabarfachuu barbaadan Oromoodhaafis ta'u dargaggoo Oromoodhaaf dhalataa Booranaadhaaf ergaa dabarfachuu barbaadan yoo jiraate carraa isiniif laadhee jira. Galatoomiyaayyuu asitti nu deessitee gaafitaan nu gaafachuu keetii fi akkasii duuba wanni harkaan nu qaba dubbiin boona jajjabdu boonii horii fudhatee horii tokko booranii hin qabu nama eegee sadarkaa namaa tasolchee ganna karibu amma ji'a 3-4 kadabre nami guyyaa guyyaan duu jira guyyaata nama 3-4-5 akana lubbuu himan ka sabab qoonqoo sagal nyaata dhabu qofaan beelaan dhumachuu jirnami. Tanaafuu nami Oromoo taate warri kibba Oromiyaa kee jirtu ta dura qara dhaamseen dhaamadhu fuula jirtu uummat suni qub qabaatee akka tirreebdi si gaafanna uummati kibba Oromiyaa jiru akkum jirutti rakkoo jajjabduu kee jiru uummati Booranaa. Tanaafuu Oromoon ballooni waan dandeettaniin waan harka qabduuni reeba dhaqqaba uummati sunini yoo isanarrin dhaqqabini seenaa ta'uu dandeetti isanillee waan duraana isanitti isheen oftan qaanfii gosti tokkin ta Booranaan ta isanii hangafa laftan irra beelaan dhabamtee yoo jedhan waan jajjabdu akkasitti deemuu jirti waan dandeettuuni dhaqqabu uummat kan kee taan nami mootummaa kee jirtu bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaatiif ka federaalaalleeni wanni tochuu malani labsi yeroo muddamaati. Uummati Itoophiyaa kee jircufti akka inni Booran reebu labsi yeroo muddamaatti labsuu mala. Akka duniyaanuu reebda addunyaan nu kee jirtuun inni warreen jiyoo ta'ee mootummaa addunyaa akka inni uummat kan dhaqqabu labsii yeroo muddamaa labsamuu malte. Itoophiyaa keessa labsii yeroo muddamaa osoo labsamtu yeruma siyaasaaf dhimmi itti ba'an qofa. Tanaafuu yeroo balaan akkanatun tagara rabbiitiin nama dhufte wanni waaqi dhufee malee namaaniti rakkoo nam tolcheetiin rakkoo waaqirra nama dhufte. Tanaafuu nam cufatti dhufte mootummaan yoo inni mootummaa ta'uu danda'u yoo ati bulchiis godina taate yoo ati bulchiisaanaa taate yoo ati bulchiis gandaa taate yoo uummati jiraate. Duuba warri Oromiyaa jirtanii godinii tokkini uummati isan bulchuu jirtan mala lafaaniti nam bulchitanii. Guyyaa raachuu jiru obba'uu jirnami afuutiin jiru
waan dandeettaniin uummata keessan suni akka inni baraaramu dhaqqabaani waan ammaan tana isin ta'uu dandeettu akka lubbuun namaa oolte duubatti uummat sun akkamiin deebisanii ijaaraniin waan duuba wal gaafatan akka reefu injiiniyaan arma kaase inni waan bisaanii sullee cufaa gara waan beekuu fi haasaa ture rakkoon Boorana wanni fura bisaan callaa bisaan ammoo laf jala lafti Boorana badhaatu akka bisaan Oromiyaa gubbaa lafa jiran kana laf jala ammoo bisaan Boorana guddoo jiranii projektii sila tokko ta lubbuu qabdutti uummat kan horii fi namallee waliin ga'uu danda'a oobruullee ga'uu danda'a projektiin bisaan billiqoo sunini eegii gannu 2005 gannu 2010 gannu 2015 guyyaa filannoo cufa akka bifa kaampeenaa duulna filadhaatiif OPDO'n itti gargaaramaa turte agamma bisaan sufulla isaan jiranitti bineensi bosonaallee hin dhunne projektii sun ganni cufa hinum qaban ganni 20 kadabram ganni 20 kadabre projektii bisaan billiqoodhaan projektii bisaan billiqoo enum jedhan gisa cufa duuba projektiin sun agamma uumat sun dhagan projektiin takkattii sunin ganni 50 akka warri guyyaa sun qorate jedhutti ganni 50 ka sila gaddeemu Boorana oriif nama oobru qotatullee cufa waliin geetedha arda godin Boorana sun duuba projektii takkatti sun dhumachuu dadha ammoo yoo sila sun obbaate projektii akkasii ta bisaan laf jalaa baastu yoo tochani uummati kun dandamachuu dandasu waan duranaata ammoo ammaa tan namiyyuu dhumachuu jira beelaan duu jira nami guyyaan lubbuu dhaga'uu jira guyyaan nam gaggaf dhaga'uu jira tanaafu fulaati jirtu cufayyuu uummat sun dhaqqaba reeb yoo ati nama afaan kee kan dhagataate nam qookii kan dhaga'uu jirtaate fuula jirtu uummat sun reebi dhaqqabe uummati sun haalii hamtuu kee jira namii obba'uu jira rakkoo hamtuu kee jira tanaafu akka isaan nu dhaqqabdan fi mootummaan jeen nama paartii mormituu hin jeen siyaasaan armi keessa hin jirtu beela tarkanam qaba yoo yatin siyaasa hojjatu yoo nami kanke nama siyaasatti irratti hojjatu jiraat nam beelaan dhumachuu jiru siyaasaan hin jirtu tanaafu mootummaa taatmu moromtoota taatmu warreen NGO taatmu labsii yeroo muddamaa labsanii uummat sun akka inni bararamu addunyaan akka isiin reebtu haatochaneedha galatooma sanillee warreen dhiyeessanillee. Tii gabaabduu jalqabaanii ani dhaabbata yookaan namoota armaan dura Booran gargaaraa turan galatoomfadhaa dhaabbata Haacaaluu Hundeessaa Foundation Alchiisoo Pastoral Staff fi qeerroo Oromoota addunyaarraa Booranaaf jedhanii waa'ee hedduu gumaachan galatooma innaan akka dargaggoo naannoo sunii dargaggoo Booranaatti amka dhaabachuu feenu mirgi lubbuun jiraachuu right to life is a basic right and protected by United Nations Human Rights Act yookaan mootummaa gamtoomaniitiin yeroo hedduu mirgi lubbuun jiraachuu mirgi jalqabaati. Kanaafuu ammatti ka dandeenyu lubbuu nama bararuudha. Dargaggooti Oromoo yookaan sabni Oromoo TV sabni ollaa Oromoo bakka garagara jirtanitti akka uummata Boorana bira ejjitanii waan dandeettaniin lubbuu warra barartan isaan gaafanna ammoo yeroo dheertuudhaaf akkuma boleeyyan kee jedhanitti uummati long time solutioniin bisaan bohols aroo bisaan baay'ee barbaachisa bisaan jiraatan ennaani uummati Boorana of jireessaa uummata hojjetaadha uummata I don't call Boorana lazy people but they are hardworking people. Warra hojjete of jireessuudha warra horsiisee buluudha ammoo ganni shan kadabree fi beeltii naannoo Oromiyaa keessatti deema dhoffamtee turte mootummaa akka fa'i akka gadi hin baane government did hide that mootummaan dhosse ture gadi hin baane akka rakkoon naannoo sun hin jirreetti agarsiisa addunyaan kanaaf quba hin qabne dhoffamee agarsiifama yeroo hedduu kanaaf yoo dargaggootii Oromoota naannoo sun jiraatan waa'ee akka Akko dabbo jina jaataniin jedhee warri gabbaasan abaaranii falfalanii dubbii sobaa dubbattedhanii waan akkana kanaafi dargaggoota waan kan himtu caasaan mootummaa abaara. Kanaafuu mootummaan dhossee jiraachuu hin danda'u waan deemaa jira ifat gabbaasee gargaarsa gaafatee fir jira.
hypocrisy yookaan faallaa jiraachuun dansaa miti. Jijjiiram qilleensaa jira. Kun ammoo balaa uummatii balaa mootummaan fidachuu dandeenya gam tokkoon percentage 50 because gaafa inni waraana irratti xiyyeeffatee qabeenya isaatiif baajetii isa cufaa waraanatti ergee uummata dagate balaa baajetii nama midhaasa harki nama midhaasa jechuu dandeenya balaa jijjiiram qilleensaa uumamu waaqirra dhuftee ammoo balaa harki namaallee midhaasa jechuu dandeenya. Kanaafuu garee Oromoo gargaraatiin akka Booranaa qoonqoo taanee sagalee taanee beel dhoofamuu jirtu ifatti baamne addunyaatti san gaafadhaa galatooma. Ulfaadhacha ams dhumaa yookaan ka ergaan gara gola baataniin jedhu taqaraa warri agammaatti uummata kanaa ol ejjitan ka uummata kanaaf uf kennitanii qarqaaruu jirtan galata qabdanii keessumattuu dargaggoota Oromoo ka biyya kee jirtanii fi biyya laallee jirtanii waan kan qindeessitan karaa social miidiyaatiin akka uummata kun qarqaaram tolchitan cuftinuu galata qabdanii dhaabbileen akka ka uummata kan qarqaaruuf socho'uu jirtan ka qalchiisoo ka dhibiin keessaa waliin hojjetullee cuftiniyyuu galata qabdanii jecha. Kaan ammoo miidiyaaleen Oromoo warri uummata keessaniif sagalee taatan kan jedhen tarreessu kan nuun aasaa jiru kana horni jalqabee warra komen warra BBC hundi keessa warri as keessa qooda fudhatan galata guddaa qabdanii maan jennaan uummata qoonqoon isa dhokatte yookaan sagaleen isa dhokattee fi sagalee waan taataniif jechuudha. Taan dhaamsi dhuma kan jedhu dhibeewwanni kun dhuftuun tokko dubbadha. Dhibeewwanni kun dhuftuu yoo an jedhu wanni miidhama Booranaa kunin. Booranni hamba Oromtichaati jechuun aadaan achitti haftee Booranii yoo dhalatu daa'imni diqqaan agana ag horoo beekaa jaarsa barsiisaa yoo lafti kun dhabamte yookaan uummati kun miidhame aadaan Oromoo gaafii kee galuu jira. Eenyummaan Oromoo gaafii kee galuu jira. Daangaan Oromoo gaafii kee galuu jira. Wanni garii adoon beenne namseenti. Akkan jechuun kiyya fakkeenyaaf uummati kunini ganna domaan dabre daangaa Oromiyaa kibbaaf kibbaa Liibanii fi dirree ispeeshaalii jiddu kan lamaani kophaa fi dhoowwaa ture. Amma ammoo inni horii qaba. Horii kanaan achi dhoowwata. Ardhorii sun yaayyuu dhabe. Namni cuftinuu fuula qarqaarsii dhaqqabuuf daandii godaanuu jira jam baqatee jechuudha. Kaan magaala gala kaan daandii irra ba'a lafti isaa hin hafti. So Oromoon yookaan Oromiyaan nam qofa odoo hin ta'in lafa dhabuuf deemti jecha. Oromoon ilmi Oromoo kana fuula ijju qaabachuu qaba. Fakkeenyaaf Nageelle Booranaa irra durii kiiloomeetira 300 deemta har'a 15 deemta. Sababa horiif bonaa waan lola daddaalle wanni kun cuftii xiqqaachaa dhuftee fi har'a ammoo asfaaltii irra ilboruu yoo ol deemte durii kiiloomeetira 405 olla dheetkee deemta har'a ammoo karaa irra gad baqatee horiin qabu baqattooti buqqaatoti karaa irra tokkoon ciifti. Kan jechuun Oromiyoon hodoon beekin balbalti isaa tabbii dhibii wal qunnamsiif fakkeenya keenya wal qunnamsiif cufamuuf deemti jechuudha. Maalinnaan nami yoo isa dhabe horii dhabe eenyummaa ofii dhabuuf deema jechuudha. Wanni ilma nama garboomsa keessa tokko beela. Nami yoo beela'ee uf dhabe gargar bubbaa seenaa jechuudha. Wanni sunini wanni isa mo'ate ilmeen nama garbichi waan isa mo'ateeti taanami. Eegi beelti si mo'atte sirri turte waan sunis garboomfata qarqaarsa argachuu fi biyyi dhibii baqachuu danda'a. Uummata kun cuftinuu bor Keeniyaa seenuu danda'a. Gaaf sun ammoo daangaan Oromiyaa sun duwwaa faachuu kanaafuu ilmi Oromoo kan jiddu galeessu godhate aadaa isaa, eenyummaa isaa, lubbuu hangaftichi isaa akka dhaqqabee eegati saniin jedha. Kaan ammoo akkuma jaallan kiyya si kaasanii siyaasaan beelti siyaasaa dhibii arma keessa namni Oromoo kan uummata kanaa dubbachuu jiru tokkolleen siyaasaaf hin dubbatu. Akka akkasitti hiikanillee hin fedhu. Maan jennaan lubbuun nama addunyaa kan keessa waan qaali waan akka malee waan gatiin isii argamuu hin dandeenye kan waaqni midhaasa jechuudha. Sun wanni irra bahuu jira jechuudha. Namni tokkolleen kan waliin fakkaan kan waaqni uuma waan taateef akka malee qaali lubbuu qaali sun ammoo yoo karaa beelaatiin dhabde saba kanaaf qaanfi saba kanaaf waan ceera gugurdoo sabi Oromoo kan lubbuu xuxii
Oromoo mukdame tokkoon kutu lubbu qabaa'edha. Arrammoo lubbuun ilme nama beelaa yoo dootu waan sab kanaaf seenaaf illee akka malee qaanfii waan ta'eef uummati Oromoo kan beekettiin akka dhaqqabedha. Kaan kadhuma warri Oromoon ta'in kan uummata Oromoo kanaa iyyaa jirtan kan uummata Boorana kanaa iyyaa jirtan afaan kan dhageettaniin galata qabdanii saniin jedha. Maalinnaan dhiyeen kan nama hedduu akka saba kan hin ta'inillee qoonqoo saba kanaa ta'aa jiru waan ta'eefidha. Ulfaadhaa oraa bulaa deebana. Abbo Waaqii barnu baasinna. Egaa Booranni beelee baareentuu nyaachuun fafa. Oromoo ko waanuma qabdaniin Boorana qaqqabaa dafaati. Akkuma beekamu Booranni beela hamtuu keessa jira. Beelli beellaman qabdu horiin harkatti dhumatee bishaan dhabee nyaata dhabee dhumataa jira. Kanaafiyyuu adiraa keessan uummatni Oromoo kutaan utuu waliin qoodiin, amantiin utuu waliin qoodiin, siyaasaan utuu waliin qoodiin uummata Booranaaf sagalee hataan abirmannuuf akkaawuntii nambariin banamee jiru akkasumallee goofandiin walitti qabamaa jiru uummata kanaaf dafee akka qabu lakkoobsa herregaa uummanni Booranaa ittiin gargaaramaa jiru fuula feesbuuka keenya irratti isiniif maxxansina. Isinis ammoomni keessan dandee uummata Booranaa bira akka dhaabbattan asumaan ergaa keenya isiniif dabarsina. Egaan daawwattoota keenya qophii addaa har'a isiniif qopheessine kana fakkaata. Qophicha qopheessuun kan isiniif waliin ture ana Ayyaantu Taayee fi ogeessa kaameraa keenya Baayisaa Tura ana waliin ture. Qophii biraan amma walitti deebinutti turtii gaarii. Ashamaa akkam jirtu Horni Miidiyaan odeeffannoo fi sagantaalee garaagaraa qabatee isinii dhiyaachuuf qophii hundumaa xumuree jiru. Horni Miidiyaan yeroo gabaabaa gidduutti tamsaasa idileessaa kana jechuunis qophiilee waqtaawaa fi sagantaalee garaagaraa akkasumallee qophii gaggaarii fi bashannansiisoo kan ta'an qabatee isiniif dhiyaachaa waan jiruuf haala waqtiilee irratti hundaa'uudhaan dhimmoota xiinxalaa siyaasa dinagdee uummata Oromoo fi baha Afrikaa akkasumas dhimmoota hawaasummaa fi dinagdee garaagaraa irratti odeeffannoo waqtaawaa fi sagantaalee garaagaraa qabatee isiniif dhiyaachaa jira. Kanaafuu fuula feesbuuka keenya like, follow, share gochuudhaan YouTube chaanaalii keenya subscribe gochuun odeeffannoowwan garaagaraa yeroo yerootti nu isin biraan geenyu akka hordoftan gamanumaan kabajaan isin affeerra. hordofaa. Horni Miidiyaan yeroo hundumaa filannoo keessan haa ta'u.